fedhii editara ta'uu warra qabdaniif viidiyoon kun qorsa yookiin immoo daawwaa isin barbaachisuudha jechuudha. Maaliif namni hanga dhumaatti na hordofe na amanaa editara cimaa beekamaa yookiin immoo nama barbaadamaa ta'aa jechuudha. Ofii keessanii ofirratti argitu. Har'a akkamitti eessarraa kaanee akka eegallu starting keenya maal akka ta'u introduction of video editing part 1 isiniif hima. Maaliif konseptiin kun hedduu isin gargaara jechuudha. Gara application yookiin gara software itti seentanii edit gochuun dursa maal akka isin gochuu qabdan tokko tokkoon isiniif qooda jechuudha. Kan hordoftan taanaan video torboota dhufu gadhiisu video adda addaa part 1 part 2 part 3 illee hanga dhumaatti hanga isin sirriitti hubattanii gadhiisu qabattanii yaadan har'a isiniif kaasu kana yoo hubattan salphaatti editara cimaa taatu. Duukaa bu'aa. Subscribe akkasumas immoo like gochuudhaan gara Telegram deemati. Telegram keenya join godha. Telegram keenya baa'oo YouTube keenya jala jira. Kallattumaan gara furtuu app Telegram channel deemtanii join gootanii group sanas discussion group jira. Achitti gaafii garaa gaafachuu dandeessu. Gaafii keessan irra dhaabannee video adda addaa isiniif hojjanna. Software gurguddaa, application gurguddaa wallaaluu keenyaa miti. Kana sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Waan xixiqqoo achi keessatti fayyadamnu, waan xixiqqoo beekuu dadhabuu keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon video editii gochuu eegalu akkamitti editii yeroo goonu saayisii bilbila keenyatti akka nuti galfannu CapCut fayyadamnee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Baay'ee xiqqoodha garuu quality editing keenya nu jalaa balleessa. Akka gaariitti nuuf editiin ta'u jechuudha. Quality editing keenya waan nu jalaa jeequu fi waan xixiqqoo ishee beekuu qabna jechuudha. Kanammoo akkamitti beekna jettan gaafadhaa comment jalatti. Gaafachuu waan takka illee rakkoo hin qabu jechuudha. Gaafadhaa waan isin rakkise kallattiidhaan karaa Telegiraamii dhuunfaa keenya nu dubbisuu dandeessu. Comment jalatti barreessaa. Hordofaa nama cimaa taatu jechuudha. Keessumaa ijoollonni karaa adda addaa nu hordofaa jirtan jechuudha. Kanaaf viidiyoo editii gochuu jechuun viidiyoo kirooppii gochuu yookiin immoo adda addaatti dabaluu reeshoo isaa sirreessuu sana qofa miti jechuudha. Viidiyoon ofuma isaa afaan qaba. Namni tokko waan inni afaan hin dubbatu gara imeejitti jijjiirree bifa dubbachuu danda'uun sirriitti jechuudha. Namoonni afaan hin beekne illee akka dhaga'uu danda'anitti editara cimaa yoo taane ni dubbata jechuudha. Editiin keenya sun ni haasa'a ofuma isaati bakka namaa bu'ee haasa'a jechuudha. Namichi osoo dhokate yookiin namichi osoo mul'achuu baate ni haasa'a jechuudha. Afaan qaba. Kanaaf editara cimaa ta'uudhaa fi waan main point ta'anii waan muraasan isiniif qooda har'aa hanga dhumaatti na hordofaa. Kallattumaan gara barnoota isinii qabdee dhufeetti waliin adabarru. Har'a nuti kan wajjin laallu introduction of video editing yookiin immoo part 1 wajjin laallaa jechuudha. Har'a introduction isaa isiniif qooda torbanoota dhufan kana garuu viidiyoota tokko tokkoon viidiyoo part 1 part 2 part 3 jedheen tokkoon isiniif qooda jechuudha. Software tokko irratti hundaa'ee kan isin caala filattaniin jechuudha. Yoo isin CapCut filattan CapCut fayyadameen hanga dhumaatti isin barsiisa jechuudha. Kanaaf har'a kallattumaan gara yaada isinii qabadee dhufeetti gaafan darbu namni viidiyoo editara cimaa ta'uu barbaadu tokko jalqaba irratti kan inni beekuu qabu xiinxalaa yookiin immoo psychology of video editing waan jedhu beekuu danda'uu qaba jechuudha. Viidiyoo sana gaafa editii godhu viidiyoo koo kana maalifan editii godhaa, akkamittan editii godhaa, eenyufan editii godha waan jedhu sirriitti beekuu danda'uu qaba jechuudha. Akkaataan nuti itti editii goonu yookiin immoo eenyuuf namni nuti editii goonuuf sun editingii viidiyoo keenyaa ni geeddara jechuudha. Guutummaatti 100% jijjiira. Maalifan editii godhaa, akkamittan immoo gochuu qaba, eenyufan immoo editii godha viidiyoo kana waan jedhu beekuu danda'uu qaba jechuudha. Inni kun viidiyoon keenya viidiyoo quality qabu akkasumas viidiyoo sirriitti editii ta'e yookiin immoo editara cimaa ta'uu keenya kan agarsiisudha jechuudha. Editarri cimaan kan ittiin reflect ta'u kan inni ittiin beekamu gaafii kana sirriitti of gaafata ni xiinxalaa jechuudha. Jechuun tasgabbaa'ee itti yaada. Maalifan editii godhaa, akkamittan editii godhaa, eenyufan editii godha waan jedhu sirriitti beekuu danda'uu qaba jechuudha. Maaliif yoo jettanii viidiyoo edit gochuu jechuun cropping yookiin immoo katii garaagaraa hojjechuu, transition garaagaraa itti dabaluu, reeshoo isaa sirreessuu, grading isaa sirreessuu, kalarii sirreessuu, resolution isaa sirreessuu qofa osoo hin ta'in ofuma isaatii adda bahee jechuudha. Software sanarra adda bahee qobaatti kan mataa isaa danda'edha. Editing inni jedhu qofaan isaa jechuudha. Kanaaf sirriitti itti yaaduu danda'uu qaba jechuudha. Namni viidiyoo editingii hojjetu tokko kana sirriitti beekuu danda'uu qaba jechuudha. Inni kun psychology of video editing jedhama jechuudha. Psychologically namni sun dursee xiinxalee editii godha jechuudha. Maaliif akkaataan itti viidiyoo tokko editii godhuu fi namni biraa akkaataan itti editii godhu garaagarummaa guddaa qaba. Maarra dhaabatee akkaataa namni sun itti xiinxalurra dhaabate jechuudha. Wanta editingiif isin barbaachisu sanallee argachuu kan dandeessan kanarra dhaabattaniiti. Fakkeenyaaf wantoonni achi keessatti fayyadamu jechuudha. Suuraan adda addaa fayyadamu, barreeffamoota adda addaa fayyadamu, foontii barreeffamaa ni fayyadamu, halluun adda addaa ni fayyadamu.
xiinxalu sanarraa ka'eeti naaf qindaa'a jechuudha. Sanarraa kaatanii walitti maateriyaalii isin barbaachisu walitti qabattu jechuudha. Gaaf kana nama cimaa taatu isiniin jedha. Lammaffaa kan inni beekuu qabu kaayyoo viidiyoo sanaa beekuu qaba. Kaayyoo viidiyoo sanaa yookiin immoo purpose of viidiyoo waan jedhu sirriitti beekuu qaba. Kaayyoo viidiyoo editii gochuuf jiru sana. Viidiyoon ani editii gochuuf jiru kun kaayyoon isaa maali? Informationii kennuudha moo? Beeksisa moo? Intartimeentiidha moo? Gorsa moo? Barsiisuudha moo? Dadammaqina moo? Maal waan jedhu sirriitti beekuu qaba. Purpose viidiyoo editii gootu sana sirriitti hin beekne taanaan akka gaarii editii gochuu hin dandeessu. Kana sirriitti na amana. Akka gaariitti editii gochuudhaaf yookiin immoo akka editarri professional ta'e tokko editii gochuu barbaade purpose viidiyoo keetii beekuu qabda. Yookiin immoo kaayyoo viidiyoo editii gootu sana beekuu qabda jechuudha. Sirriitti diiteelii beekuu qabda. Maaliif viidiyoo akkaataan viidiyoo sanaa kaayyoo sana dhaabatee garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf viidiyoon beeksisaaf editii ta'uu fi viidiyoon intartimentiidhaaf editii ta'u tokko miti jechuudha. Viidiyoon barnootaaf editii ta'uu fi viidiyoon beeksisa garaagaraatiif piroomoshiniidhaaf editii ta'u garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif kaayyoo isaarra dhaabatee garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Akkaataa tokkotti kirooppii isaa yookiin immoo katii isaa akkaataa tokkotti hin hojjennu, tiraansiishinii isaa akkaataa tokkotti hin hojjennu, akkasumas saawundiin isaa baakgiraawundii kilaasikaala nuti fayyadamnu garaagarummaa qaba jechuudha. Viidiyoo gosa yookiin immoo kaayyoo viidiyoo editii goonu sanarra dhaabannee garaagarummaa waan qabuuf sana beekuu danda'u qaba jechuudha. Kaayyoon viidiyoo kootii maalidha? Interti gochuudha. Intertimentiidha moo? Barsiisuudha moo? Informationii kennuudha moo? Motiveeshiniidha moo? Maal kan jedhu sirriitti beekuu danda'u qaba. Kana beeknan dhumaadha jechuudha. Sirriitti akka gaariitti editii gochuu dandeessa. Inni sadaffaan pilaatfoormii irratti maxxanfamu beekuu danda'u qaba. Pilaatfoormii irratti maxxanfamu. Maal irratti maxxansuuf jirra? TV irratti dabarsuuf jirra moo? TikTok irratti moo? YouTubeidha moo? Instagramidha moo? Maal irratti pilaatfoormii kamirrattan dabarsuuf deema? Pilaatfoormii irratti kamirrattan dabarsuuf deema? Akkuma kana pilaatfoormiis garaagarummaa qaba. Yeroo darbee viidiyoo daqiiqaa muraasa keessatti isiniif qoodera. Pilaatfoormiin nuti irratti maxxansinu sun iyyuu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan TikTokii fi editii ta'ee gara YouTubeii gaafa geessinu akka gaariin ta'u. Fakkeenyaaf kan YouTubeii fi editii ta'ee yoo TV show irratti dabarsina jenne akka gaariin ta'u. Maaliif seetan wantoota subscribe iconiif fayyadamuu dandeenya. Tiraansiishinii safaraan ol fayyadamuu dandeenya. Tokko miti jechuudha. Maaliif TV irraa yookiin immoo televezyiinii irraa osoo ilaalaa jirtanuu iconiin subscribe yeroo dhufu hin bareedu jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Pilaatfoormiin nuti irratti maxxansinu. Kanaaf pilaatfoormii irratti maxxansinu sana sirriitti understand gochuu qabna. Kamiif akka hojjetaa jiru. Waan kana wallaaluun kwaalitii editingii keenya nu jalaa balleessa waan ta'eef jechuudha. Sirriitti beekuu qabna jechuudha. Pilaatfoormii sana adda baasnee beeknan pilaatfoormii sanarra immoo eenyutu jira? Yookiin eenyudhaaf editii goona waan jedhu asirratti dabalataan xiinxaluu danda'uu qabna jechuudha. Ijoollotaaf immoo dargaggootaaf immoo abbootaaf immoo maaliif waan jedhu jechuudha. Viidiyoon ijoollotaaf editii ta'uu fi viidiyoon abboota yookiin immoo dargaggootaaf editii ta'u garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Ijoollotaaf kan editii ta'u viidiyoo isaan hawwachuu danda'u isaanitti kan tolu yoo ta'u kan dargaggootaaf editii ta'u garuu wantoota nama gammachiisan kan of keessaa qabu, halluu adda addaa miidhagaa kan of keessaa qabu, kwaalitii adda addaa kan of keessaa qabu, kilaasikaala nuti fayyadamnu illee akka kanaadha. Abbootaaf yookiin immoo namoota buleeyyiidhaaf viidiyoon barbaachisu immoo viidiyoo tasgabbaa, viidiyoo nama hin jeeqne, halluun adda addaa kan ittiin heddummanne bifa qaba jechuudha. Isa kana irra deddeebi'aati yaada waan amma sitti taasisu kana jechuudha. Dhugumatti waan amma isin qoodaa jiru kana yaaddan taanan editara cimaa akkasiin taatan shakkii takka illee hin qabu jechuudha. Kana irraa eegala waan ta'eefan yaada kana isiniif qooduu jaaladhe jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii itti maxxansinu hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni arfaffaan editingiin mallattoo yookiin immoo mallattoo waliigaltee akka ta'e sirriitti beekuu danda'uu qabna. Editingiin mallattoo waliigalteeti. Kana jechuun akka nama isiniin jedhe sana ni dubbata jechuudha. Ni dubbata. Mallattoo waliigalteeti. Ofuma isaatii afaan qaba dubbachuu danda'a jechuudha. Haasa'uu danda'a. Editingiin mataansaa haasa'uu danda'a. Kanaafidha yeroo tokko tokko afaanota birootiin editii kan ta'an fakkeenyaaf namoonni afaan Indii, afaan Chaayinaa viidiyoo isaan editii godhanii kilaasikaalii qofa kan qabu, saawundii kan hin qabne, saawundilees kan ta'e yuutuuboota feesilessii ta'an irratti kan darbu yeroo baay'ee kilaasikaalii qofa kan of keessaa qabu mallattoo malee ofiisaa kan saawundii hin qabne baay'eetu jira jechuudha. Saawundii hin qabu garuu ni dubbata, ni sirreeffanna.
irraa baranna jechuudha. Maalirra dhaabannee waan achi keessatti fayyadame irratti dhaabannee aayikanii inni fayyadame mallattoo inni fayyadame kallattii agarsiistuu inni fayyadame irra dhaabanneeti ilaalla jechuudha. Kun maal agarsiisa? Viidiyoon mallattoo viidiyoo editiin mallattoo waliigalteeti. Haasa'uu danda'a, dubbachuu danda'a. Isa kana sirriitti understand gochuu qabna jechuudha. Gaaf sanaadha kan tuulsii nuti fayyadamnullee kan nuuf galu. Mallattoo waliigaltee akkana ta'e dubbachuu akka danda'u understand goone tanan salphaatti edit gochuun waan nu rakkisu takka illee hin qabu jechuudha. Viidiyoo editingii eegaluun dursaa sooftiweerii isaa yookiin immoo appilikeeshinii isaa beekuun waan takka illee isin fayyadu. Kan isin fayyadu saayikooloojii isaa hubachuudha. Editingiin maali? Editingiin maali? Maaliif seetan viidiyoon akka gaariitti ergaa gaarii qabu tokko beekumsa gaarii dabarsu tokko akka gaarii editiin taane yoo ta'ate ni bada jechuudha. Kana jechuun seenaa bareedaa tokko barreeffama hin barbaachisne yookiin immoo foontii hin bareedneen barreessu jechuudha. Seenaa bareedaa tokko foontii bareedaan taane yoo barreessine seenaan sun illee badaa ta'a jechuudha. Garuu seenaadhuma bareedaan ta'e iyyuu foontii bareedaan barreeffama bareedaan istaayilii bareedaa fayyadamnee yoo barreessine bareedaa ta'a. Viidiyoo editingiin sanaa jechuudha. Viidiyoonuma hiikaa hin qabne tokko akka gaariitti editarri cimaan tokko editii yoo godhe viidiyoon sun gara hiika godhachuutti dhufa jechuudha. Karaa biraa viidiyoo editingiin viidiyoo editarri cimaa wanti inni barbaadamuu fi viidiyoon keenya akka inni sirriitti hawwataa ta'u, akka inni dubbatu, akka inni haasa'u, akka inni namaaf galuu danda'u itti dabalaa jechuudha. Kwaalitii ol dabalee hanga nuti waraabne caala, hanga nuti rikaardii godhanne caala guddisee mul'isa jechuudha. Kanaaf warreen kan arfan beekuu danda'u qaba jechuudha namni gara editingii barachuu barbaadu tokko jechuudha. Isinillee kana irra deebitanii itti yaaduu danda'u qabdu. Yeroo dhufutti immoo paartituudhaan viidiyoo akkamitti editii goona, aappii kam buusna, kamirra dhaabannee ilaalla. Tokko fayyadamnee sirriitti hanga dhumaatti erga baranneen booda wanti nu rakkisu hin qabu jechuudha. Dursinee waan beekuu qabnu beekuun wanti nu fayyaduu fi waan amma isin jedhe arfan kana beektu taanaan sooftiweeriin isin rakkisu. Maaliif ni beektu jechuudha. Warreen beesii ta'an kan akka tiraanzishinii, kan akka kalarii, kan akka reeshoo isaatii, kan akka kiifireemii isaatii, kan akka gireetingii isaatii beektan taanaan aappii gaafa dhufe iddoon inni jiru ni beektu jechuudha. Salphumatti bakka jiru sana qofa daqiiqaa muraasa hubattu. Sanaan booda aappiin kamiyyuu isiniif haa ta'u sirriitti nama cimaa editara cimaa taatu. Maaliif yoo jettanii hedduu barbaachisaadha. Yeroo kanatti yeroon kun yeroo teekinooloojiiti. Namni kamillee gara viidiyootti dhufaa jira. Teekinooloojiin viidiyoon walii galaa jira. Hedduu fayyada jechuudha. Hedduu isin gargaara waan ta'eef barumsa kana baradhaa. Viidiyoo kana laayikii, sheerii godhaa. Yaada qabattan immoo koomentii irratti barreessaa. Qeeqaa fi gaafii keessan ni fudhanna isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Viidiyoon irra isin qabadhe kun kana fakkaata. Yeroo dhufu immoo paartituudhaan wal agarra. Yeroo dhufutti appilikeeshinii akkasumas akkaataa seensa isaatii yookiin piisiidhaan yookiin immoo bilbilaan isiniif qabadhee dhufa. Na hordofaa, sabskiraayib gochuudhaan na eegaa. Nagaan naa tura.